እውነት ነው። ታፍሩበታላችሁ፣ ትሸማቀቁበታላችሁ። ምን አገባ? ይመለከታል። የፈለጉበት ቦታ ቢያደርጉ አንተ ምን አገባ? በመሰረቱ ሙስሊሞችን ለመገምገም ከፈለክ ቅዱስ ቁርአን ይዘ እነሱን ገምግም። ቻው። መጽሐፍ ቅዱስ ይዘ ሙስሊሞችን ልትገመግም አትችልም። ምክንያቱም ትልቅ ልዩነት ስላለ መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን መካከል። ኦኬ። ቁርአን ይዘ ክርስቲያን ወንድምህን እንደማትገመግመው ሁሉ ማለት ነው። እነሱ ይመቻቸው። ምን አገባ? ምን ይመለከታል? ሲጀመር አንተ ረጠለ ምን የሚሉት ነው? ይሄኛው ኡጋራቢን ስንንጀዳ ኦቦሌወን ክርስቲያና ደኑ ቀብኑ ጓደኞተ ደኑ ቀብኑ ወጅን ነምችኩን ወደተኑ ቡሱፍ ዴም ወንቲኒ አከሳሳ አዝሩፍ አመንቲ እስላማፍ ክርስቲያና ጀዳሙ ከና ወደት ቡሱዳፊ መሌ ነምችኩን አመንቲ ክርስቲያና ቶኪቴ በከምቡ ቶኪቴን ስንንጀዳ በከምቡ ነምችኩን አከሚቲ namni tokko akkasitti afaan baalageetiin akkasitti nama arrabsuu danda'a. Nama ku abbaakiin kabajdaamate abbaa namaan kabajda akkamitti namni biiliyoonni 2 isa hordofee jiru akka kanaatti gadi fuudhee arrabsuu danda'a. Kun bu'aa keenya beektu miti. Ituunuu akkas caffaruutu namni isin argeeti kan isinitti bu'u. Dhabina yoo qabaattan iyyuu isinitti bu'uu barbaada. Jabina keessan yoo arge kun sodaata fuulleetti. Kun ummata muslimaa dadhabina ummata muslimaa argeeti kan isaan arrabse. Ergasii ko jarri sahabaa isaanitti bu'amnaan dhugaa rabbii mataa irraa fuudhanii geessuuf. Kana akkamitti itti buutaa? Garuu gizee bara keenyaatti isaan akka kana arrafamanii ዋንን ጀዱ ጋሩን ቀቧን ታፍሩበታላችሁ። ባይዘይ መሐመድን በጣም ነው የምትሸማቀቁበት። we know that መሐመድ የሚያሸማቀቃችሁ አሁን ላይ ቲክቶኩን እያደረግነው ያለነው ምንድነው? መሐመድ የሚለውን ስም በራሱ መስማት የሚያሳቅቅ የሚያሳፍር እንዲሆን እናደርገዋለን። ገና ዛሬ መሐመድ ነገ መሐመድ አሁን መሐመድ ኋላ መሐመድ ماشي محمد نكا محمد الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه سيدي رسول جعل الله حبيبي زين الكاملا تونو akka kana caffarru isaan nyaachisne dhugaa rabbicha kan nu isaan nyaachisne tunu akka kana utaalluti isaan silaachitti kabajamanii taa'u ture garuu kanaasii utaalee isaan nyaachisaa jiru nuyi nuun shidaa jibbaar taatana shidaa akkas jedhaartaan jedhina dhugaa rabbii akkasin jedhina kun nashidaan amma ba'aa jiru kun darajaa isaanii miti kan ibsu inuma namni dhageeffatee haa taznaannaudhaaf malee waa tokko darajaa isaanii nu ibsaan jiru jarri biraa kootu akkam tadaaffaranii quraanan jedhanu hin sodaatu quraana maaliif garuu nashidaa kan jedhan baay'ee itti salphata bakka akka jaraaf mijatoon dhufeefi so akka barbaadan ittiin intani ta'u barbaadu jechuudha. ነብዩን እንወዳለን ማይወዳለን ሙእሚን ሆኖ اللهم صل وسلم على نبينا ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እኛ ለነብዩ ያለን ሑብ ተደምሮ የኡማው አንድ ሚዛን ቢቀመጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኡማቸው ያላቸው ፍቅር ውዴታ አንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ የሳቸው ሚዛን ይደፋል። አንስተካከላቸው አሁን ወዳለን ለወደፊትም ይመጣሉ እኔን ለማየት ልጆቻቸውን ንብረቶቻቸውን መሰዋት የሚፈልጉ ትውልድ ይመጣሉ ተብለናል። ግን ሚዛን ላይ ቢቀመጥ እሳቸው ለኛ ያላቸውን ሑብ አይስተካከል እንጂ ማራታን አስረታ ያገርተንኩም ማልጄ ቀልቢ ሙተ ሙስሊማ ከይሳ መቃን ሙሐመድ ጃሙ ይወኻን ሙሐመድ ቀልቢ ሙተ ሙስሊማ ከይሳ አርክሴ ባሱን ቀባጂ ካና ቆፋምት ነምትችኩን ጊዜ መቃን ረቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በለይ ሱፊ ሙተ ሙስሊማ ትርቲ ዋንታኔ ሃሱ ጊዜ ዱ ይሰደገኘቹ ሰኒፉ ነምኒ ነቢ ረቢ ጃለተን ኮፒ ሊንክ ሼር ዴት ሪፖስት ጎሉዳን ነምትቸኸና አቢ ፈካቱ ተይሳብራና ከናገይ ሳይንስ እንጋፈድ ደገይፈር ነምትቸኸናን ዱራን ዱርሳ نبي ربي صلى الله عليه وسلم أفان كي تيامو كي تندرتي أفان كي تعرفت شو دكبت إني برا أمو نمك كي تيجنا نبي ربي صلى الله عليه وسلم هيامو مسجد
manni muslima maalif nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam akka jaalanu fi akkasuma nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam qalbii teenya keessa maalif akka hin baane yoo baruu barbaadde hara Google deemiti Google godhi tokkoffaa irratti who is the best and the greatest man in this world jeeti search godhi akkuma asirratti agartu kanatti number 1 prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifid irra caalaa namaatii fi akkasuma nama gaarii addunyaa tanaa ta'ee waan argamee fi onnee teenya keessatti isa qabannee yoomuu isa yaadanne jechuudha inni lammaffaa who is the kind person in this world jeeti search godhi nama arjummaa qabu nama gara laafeessa nabii rabbii malee hin jiru jechuudha addunyaa tana gubbaarratti hin jiruusi hin jiraatus jechuudha inni sadaffaa who is the most fair person in this world jeeti search godhi akkuma asirratti agartu kanatti tokkoffaa irratti prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifide jechuudha nama haqa qabeessa diimaa gurraacha ran caalchifne dheeraa gabaabaa ran caalchifne haqummaadhaan bulchaa ture yookaan gaggeessaa ture nabii rabbii teechu sallallahu alaihi wasallam addunyaa tanarraa afroffaan who is the most fearless person in this world jeeti search godhi akkuma asirratti agartu kanatti prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifide jechuudha gameessa namaa jeene namaa kan adawwiidhaaf if boo deebi'ee hin beekne jechuun nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam inni shanaffaa who is the most followed person in this world jeeti search godhi nabi Muhammad jechuun namni addunyaa tanarraa hordoftoota hedduu addunyaa tanarraa qabu without any social media platform social media tokko malee nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam hordoftoota biiliyoona lamaan addunyaa tanarraa qaban jechuudha inni ja'affaa who is the most used name in this world jeeti search godhi namni maqaa isaatiin addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffaarratti maqaa isaatiin yaamamu nabii rabbii teechu sallallahu alaihi wasallam maqaa Muhammad jaamu addunyaa tanarraa itti waamamuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti yaamamu nabii rabbii gaa qabxii jaayaan isinii mitana qofa osoo hin taane wanti nabii rabbii hordofnuu fi millaa isaanii jala deemnuuf tana qofaa miti hedduudha jechuudha waan hin himee fixuu miti saniifuu gurbaa kana biraan koppii link share duet repost godhuudhaan isaa fakkaatu isaa biraan akka naageessan abdii guutuun isinirraa qaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu maal jedhama beektu yeroo tokko keessatti hantuunni lafaa kaatee eenyuun mootii bineensaa kan jedhamu jettee iyyite chumaan jarri gafarsaa jarri majaa jarri qeensaa manaamne leenca jedhaniini isiin waa tokko achumaan yaadatti maayini boolla qotadhee tan jette boolla qotadhee keetan leenca akka dhufee anaan ba'uun barbaadaa jette akkasiidhaa ba'uuf leenci achumaan amma gadi baatee eenyuun naa ba'u amma jette meerree leenci keessan meerreen ni dhufee naaf ba'u jette yeroo siin akkas jettu keessatti waa tokkotu jiramu jette leenci boolla koo keessa dhufee naaf ba'u immoo jette boollan qotadhe keessa galee dhufee naaf ba'u haasaan amma jiru akkas inni maal jedhaa jira namni ulamoota jedhaman jarri daa'ii jedhaman dhufanii naaf ba'anu jedhaa jira maal godhe boolla ofii qotate keessatti akka deemanii jira ba'an barbaadaa jira boolla akkasii miti boolla xiraa miti kan deemametti galamee isaa wajjin haasa'amu ofii isaatiin ni qulqullaa'ee dura ardiirra ba'u qaba kana dhugaan jiru ሴትዮ ምንድን ነው የምትመሰጭብኝ የምትጸልይ ትመስያለሽ እስቲ ራይ ይታይሻል ራይ ወንበሬ ስልጣኔ ይታይሻል ስልጣኔ ናፈቀኝ ወንበሬ ናፈቀኝ ደም መጠጣት ናፈቀኝ አስመልሽልኝ ለነገሩ አትጪ ዘመዶችሽ ነው የነጠቁኝ እንቁለት ወንተ ከሲኩን ኤአይ ዳን ሆጀታማ ቤክቱ ሜቲ ነምኒ ገሩ ነመሳ ሆጀቱስ ነመሳ dhimmu jaallatu beektu biyyi Itoophiyaa kun dhugaa rabbicha nama siidhaaf gadi jedhee hojjetu jaallatu waarii keessa yeroo kamiinuu taanaan yoo isin gajjattanii hojjettanii fi isin akka waan dirqamaatti isinitti ilaalama hojiin sun isin ikkoo fedhii keessaniin hojjetaa jirtu akka dirqamaatti isinitti ilaalama biyya akkasii keessa jirra yoo waan gaarii hojjetteefis biyya ati kabaja keessatti hin argan akka barbaadde arrafamtu uummanni naasa'u garuu Ramadana keessatti ijoolleen tokko akkasitti sayaataa turan cimina uummata musliimaa irratti ilaaltu garuu jarri akkasii kun amma akka jarri calluma jedhaniif wallaale nabiyyiin gizee arrafaman cimina akkasii ijoolleen qaban kun calluma jedhanii dhaggeeffataa jiru maaliif akka calluma jedhamu immoo beekamu namichi kun qabamee dhugaa rabbiin isin jedha namichi kun qabamee gara seeraatti dhiyaatee murtiin isaaf malu itti kennamuu qaba murtii isaaf malu kennamuufi qaba namichi kun akka kanaatti arrabsanii wanti na jaaba'an hin jiru dhugaa walitti muutee dhugaa rabbicha kun akka kanaatti arrabsitee akka kanaatti disrespect gootee dhuftee mana keencistu Abu Fannoon ani Oromoodha jira baricha dhaggeeffadhaan ኦሮሞ ነው እዛ ነው የሚገርመኝ እኮ ከአንድ ወር በፊት ኦሮሞ ነኝ ብለኸኝ እኮ ነበር
እኔ ኦሮሞ ነኝ ችግር የለውም። እኔ አሁን ምን አለ ኦሮሞ አማራ እንዳታወራ ከደራሲ ሴቶች ሸርሙጥና ይሰራሉ ብዙ ጊዜ አራስማኝ በእናትህ ትልቅ ሰው ነው። ሸርሙጣና ትባላለች። የወሎ ወንድ ሸርሙጣና የወሎ ወንድ አፉ በቃ ሽርሙጥና ነው። የወሎ ወንድ መሳደብ ነው። ለምን ነው በእናትህ ስማኝ እኔ የወሎ የመጣችሁት እዛ አካባቢ የወሎ አማራ ሙናችሁ ነው። ሰውዬ እንደ ተማረ ሰው ታዳቢ ሆናችሁት የወሎ አማራዎች ለምንድን ነው የምትሳደቡ? ደግሞ ሙስሊሞች ናችሁ። ከድር ሙስሊም ነው፣ ጆከር ሙስሊም ነው፣ አንተ ሙስሊም ነው። ያ ደግሞ ማን ነው ስሙ? ጀነራል ሙስሊም ነው። እንደ ወሎ አማራዎች ከየት የመጣችሁ ናችሁ? አድምጠኝማ ጥሩ ቆይ ልመልስልህ። ከየት የመጣችሁ? ልመልስልህ እኮ ነው። መሳደብ ጀምር አስታጥቃለሁ በደንብ አድርጌ። በስርዓት አውራ። እኔ እኮ በስርዓት አውራ። ይሄ ደንቆሮ የአጋንንት የወሎ እዛ የሸርሙጣ የሽንት ቤት የዛ ወሎ ጋር እየተሳደብክ ነው። ጫታችሁን እየቃማችሁ እኔ በቁም ነገር ነው የምታመጡትን የአጋንንት የወሎ ሸርሙጣ የወሎ ተሳዳቢ አታምጣ። እኔ ጎንደሬ እኔ አልሰድብ አከከናቲ ወልኛታ ዝራታ ዱጋራብቻ አከከናቲ ወልኛታ ዝራታ ኑስ ይንበርባን አከከናቲ ኑረዴ ማቶርቴ ኑስ ይንበርባን እና ረመዳን ከነ ኬሳ አኩማ ቤክተኑ ጂያ ዱዓይቲ ዱዓይን ባየ ጎደም ዱዓይን መስጊደ keessatti godhamaa jiru moo du'aa akkamitti jennee yeroo ilaallu dhugaa rabbi waan baay'ee nama kolfisiisu dhagaa jira mimi du'aa kana sin gaabbazeera du'aa min Amerika wa min South Africa wa min Australia wa min Canada wa min Japan wa min German wa min Saudi Arabia wa min Ethiopia wa min Oromia illa ballagta lahum muradahum wa qadayta lahum hawaijahum wa yasarta lahum umurahum wa qadayta lahum hawaijahum kullaha birahmatika ya arhamar rahimin wa la taliban lil ilm illa ja'altahum aliman bi kitabik عاملا بكتابك وسنة نبيك عالما بكتابك مشرعين مؤسسين مصنفين مدرسين معلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ولا طالبا للعلم الا مكنت لهم في علمهم الا عافيتهم برحمتك يا رب العالمين ولا عالما الا جعلته عاملا بكتاب وسنة نبيك برحمتك يا ارحم الراحمين خاشعين لك خاضعين لك قائمين لك ذاكرين لك محدثين لك مذكرين لك معلمين لك مدرسين لك مؤلفين لك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ولا من ارادنا بسوء الا اهلكته برحمتك يا ارحم الراحمين ولا من استاذ كانت رقامتي كركنا كيس جرنو حقي ولتي موتي امريكان كندا ركنا واتو كوكبانو اتونو كدتميو ኢቱ ኢትዮጵያ ከደተም ኢቱ መተከኛ ከደተም ማለት እንድትፈካት ከሰቱ ጀራ አሜሪካ ዘደመን ኩዲሞ አክሞ ሙስሊማቲ ጅብየ ጅባንቱ ከሳሽ ኢትዮጵያ አሜሪካ ማሊፍ ጅባም ጊዜ ፍልስጤም አከሰናቲ ጅግዱ አከሰናቲ ኢብደታቱ ካን አከሰና ኢብደ ከን ጎዳ ጅሩ አሜሪካ አርከው ያጀላቲን ከን ጎዳ ጅርቱ ካሉላ ጅርቱ ኢሲድ እስራኤልን ስንተፈካታ ማለ አሜሪካ ቶሎላ ቶርት akka kana sin gootee kaate akkamitti Kaanadaa Ameerikaa jettanii du'aa kadhattu sun kanarratti baay'ee sanitti garaa cabeera dhugaa rabbichaa baay'ee garaa sanitti cabeera an akka kootti akka ijoollee ooraatti bakka hin buune an akka ooraatti bakka hin buune akkuma kootti bakka bu'een jedhee meemesin immoo maal isinitti fakkaata koomantii jalatti nam tokko akka nafne koomantii jalatti yaada kana na barreessa. Booniyyeen Ustaaz Mahammad Bayaan naniiknee sadii nan xallaqnee jedhaa jirti. ለማና ጠለቀን ማለ ሰዲነን ጠለቅኔ ጀዳ ጅርቲ ኡስታዝ መሐመድ በያን ሞ አን እሲ ጠለቀ ራዘዳ ጅሩ አማ ያን ጀራ ኩለምን ፋላቴ ጅራ ያደ ሰከሚን ፍሮነ ነው አማ ሚሚ ያደ ጀራ ደግ ፈዳ ያን ወላሂ ኦጋራቢ ማ ወስማ ቦና ራቡስ የነርግኒ ሞሲን ላቦኒ አኒ ቢያሰነ ሄዶ ተከረ ላቦኒ ነመኑ ነው ኡስታዝ መሐመድ በያን እንቀበረ ማመሌ ንካቴን ቡፍ አከሲን ጀዲ ያለ Shuma dhuguma kanatti mee wallahi raa kennee sadanii jechuudha. Wallahi sadii mee keera jedhime dhuguma yoo dhugaa ta'e. Waan shakkiin qabaa. Muree waan jechuudha na walii klee jirta. Nama kana wallahi billahi kiyaalii dabalee kun jaalalaa miti maraachaadha. Isa rabbi si argumee wallahi nikaa sadii naa kenneera jedhime. sadin rabu sele ugana hike jira wali kle jira amma barinde wallahi jerika wallahi unatin no
Sadiin si talageera? Lamaan ilaalaa kuno. Ilaalaa ka. Inaman waan Ustaz Muhammad Bayaan la. Gimmaashi yoo afte gimmaashi leempata malee. Warabbal kaaban deebata. Ilaa rabbi takka kadhe Ramadaan biti. Yoo Ustaz jala keenya. Waa malee miti kana Ustaz Muhammad Bayaan jaalladhu. Waan itti naasee hin qaba waa'ee booniyye isinii galee. Dirqama sagalee waraabee isinii fiduun qabaan. Keessa isaan beekaafanii yoo Ustaz Muhammad Bayaan booniyyee dhiisanii. Booniyyeen nagaanee rumtee bultii qabattee Itoophiyaa keessa jiraatte. Amma Mubaarak surree koo mataan baafadha. Qabadhaa. Surree mataan baafadha. Kakaa dhiiraati kun. Lafa kaadhaa waraabadhaa seenaadhaaf lafa kaadhaa. Gatiin itti hinaasa'ee akka dubartiitti imimmaan buusaa olii laasaanii viidiyoo baranne wallaahi billaahi isaan miti ani wajjin hin bu'a. Bareecheen beekaadha akka isaan jaallatan jaalala qulqulluu. Tonkolonyaadha Muhammad Bayaan Ustaz Muhammad Bayaan tokkoffaa tonkolonyummaan isaa tokkoon xallaqee jedhee lamaan xallaqee jedhee tokko hambifate. Kana jechuun maa inni mee tokkoon sadarkaa fuudhaa fi kasin dhiira. Yaadni kun yaada jara lamaaniiti. Yaada siitii fi yaada mubeedha. Kan jarra irratti wal mari'ataa turan. Isin meeqaan jettee lamaan jette. Isaan immoo mee dhaggeeffadha. As jala ji'urtii miti yoo dhageessu taate ani boonii hiikuu ishiidhaa ishummaanuu ede sagalee qabeeti kun ture. Yoo lamuu irra deebi'a kajettan taatan irra hin deebi'a. Ammoo garuu mukaa yeroo lama haji amtu kun hin jirtu. Ani immoo ede hiikuu ishiidhaatu hunoo ishii ol baasaa jalatti hima. Yookiin immoo sagalee isin dhaggeeffachiisa. As keessaa beeru. Isii xallaqeera jedhaa jiru. Meeqaan sadiin jechuu isaaniiti. Anyways dubbiin jaraa kun faallaa nutti ta'ee jira. Mee silaanuu waan haaraan dhabnu kolfaa jiraanna. Waan haaraa dhadhagaa jiraanna. Mee booddees jararraan dhageenyama. Eessa deemna nus? Jarris jiru nus jirraan dhageenya. Abdiin shaadaa qabate jettanii warri oonlaayinii kanarraa kurkuraa jirtanii oonlaayinii kanarraa iyyaa jirtanii isin nagaadhaa garuu an waldaa kiristaanaa erga dhiise yookiin immoo tajaajilaa ture erga addaan kutee waggaa 1.8 gara waggaa 2tti deema. Waggaa 2 kana keessatti yookiin waggaa 1.8 waatti waan caalu kana abdiin eessa jira? Abdiin eessa ture? Abdiin maal hojjeta? Abdiin maal keessa jira? Sababa maaliitiif duuba deebi'e? Sababa maaliitiif tajaajila dhiise? Sababa maaliitiif jettanii eenyuun na gaafatee beeka? Waa'ee koo dhiisaati ani waa'ee koo beeka. Waa'ee koo dhiisaati mee namootuma isin bira jiru kana gaafadhaa eegaa kunuunsa kan koleera koon qabu. An waggaa amma kanaayyuu qofaa koo tureera. Isin garuu waruma isin bira jiran waruma keessa jiran sana isaanumaan jajjabeessuu dhiisaati. Isaanumatti dhugaa himuu dhiisaati. Dhugaa dubbachuuf an nama kamiyyuu nan jaalladha. Sheekii Oromoollee, qeesii Oromoollee, paasterii Oromoo, raajii Oromoo, ustaaz Oromoo, waaqeffataa Oromoo, Oromummaa namoota irraa qabnu hundumaa baay'een jaalladha. Baay'een kabaja. Sababiin isaas biyya tokko walitti qabna, aadaa tokko walitti qabna, afaan tokko walitti qabna, waan walitti qabna. Kanaaf isin jaalladha. Sabboonummaa walitti qabna. Sheekiin Oromoo yookiin immoo qeesiin Oromoo yookiin paasteriin Oromoo tokko waan tokko ta'eera yookiin raajiin Oromoo tokko miidhamni Oromummaa irra ga'eera taanaan asii miti asii nama Oromoo koo kennaaf. Sababiin isaa Oromummaa walitti nu fida waan ta'eef eenyu wajjin qubna garaa nan jiraadha. Namoota nan jaalladha. Namoota walitti nan dhufa. Kanaaf galatoomaa warri na dubbisuu yaaltan warri na bilbiltan warri na barreessitan hundi keessaniyyuu galatoomaa iddoo gaarii oola. Akka kanaatti inni islaamummaa furateera. Islaamummaa erga furatee keemmoo qeeqindanuun irratti gahaa ture. Qeeqa sana immoo akka kanaatti ibsatee jira. Isin garuu ammallee laakiin goone mana kana sabskiraayib isin goone rakkina keessanii wallaale. Rakkinni keessan maayin nama rakkina keessan natti maash. Maayin harka keessan hojjetaan jiru qubni keessan isin dhukkubaa gizeessan amma laayikii gootan. Moo inuma faxariidhaan booda gootuush. Amma soomaa jirtu faxariidhaan booda gootu. Nam tokko akka nafnedha. Nam tokko akka nafne calluma jennee laayikii meeqa? Laayikii 3,000 goonaa sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatiin ammoo walitti deebinutti isin jaallatamtoota.